Rifeensa wal qabatuu fi ciccitu baay'een keessan kan ittiin rakkatanidha. Maal osoo godhamee wayya jettanii yeroo baay'ee komentii jalatti na gaafattanii turtanii. Rifeensi akka ciccitu wantoota godhan keessaa tokko rifeensi keenya yoo wal qabateedha yookaan immoo qacceen isaa yoo goggogeedha. Qacceen isaa yoo goggoge rifeensi ni babbaqaqa akkasumas lakkuu godhata jechuudha. Kun immoo rifeensi akka ciccituu fi wal qabatu taasisa. Har'a viidiyoo kanarratti wantoota kanaaf furmaata ta'an isinii fidee dhufeera. Akkam jirtu hordoftoota Tiyyaa Tube. Nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu. Tiyyaa Tube haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Rifeensi sababoota garagaraan wal qabata. Kana keessaa qabaatii moisturizer yoo argatu baate yeroo baay'ee ibiddaan kan tuqsiisnu yoo ta'e akkasumas qacceen isaa yoo muramuu baate akka salphaatti kan laalu qaccee isaa muru guddina rifeensaa fi laafinaaf barbaachisaadha. Qacceen rifeensaa ji'a 2 yookaan 3 booda yoo muramuu baate waan babbaqaquuf rifeensi isaa akka jabaatuu fi akka wal qabatu akkasumas rifeensa jalaa miidhuu danda'a. Kanaafuu qaccee rifeensa keenyaa ji'a 2 yookiin 3 al takka murachuun barbaachisaadha jechuudha. Wantoota mana keenya keessatti argannuun akkamitti akka waliin qabannee fi akka laaffisnuu dandeenyu rifeensa keenya haa ilaallu wajjin jechuudha. Amma hanga viidiyoon afaana tura. Tokkoffaa killee fi zayita zayituuna. Killeen pirootiiniin kan badhaadhe waan ta'eef rifeensa akka gogiinsa hin qabnee fi akka cululuquuf gochuuf filatamaadha. Zayita zayituunaa immoo rifeensa laaffisuuf akkasumas guddisuuf qabaatiiwwan filatamaa ta'an keessaa tokkodha. Lamaan walitti makuun rifeensa laafaa fi akka walii hin qabanne gochuun mala salphaadha jechuudha. Haalli fayyadamiinsi isaas killee tokkoo fi zayita zayituunaa sinii gammaasha walitti makuun sanaan booda rifeensa keenya sirriitti dibachuu keessattuu qaccee isaa sirriitti dibachuudha. Sanaan booda peestaalii itti hidhuun sa'aatii tokkoof tursiisnee dhiqachuudha. Erga dhiqannee booda akkuma geessineen rifeensa jiidhaa irratti qabaatii dibachuun rifeensa keenya iddoo 3tti yookiin iddoo 2tti ta'e akkuma isinitti tolutti dhahachuudha. Kana torbaaniin osoo goone yeroo gabaabaa keessatti rifeensa waliin qabannee fi hin ciccinne akkasumas bareedaa akka nuuf ta'u nuuf godha jechuudha. Lammaffaa jeelii aloe vera fi coconut oil. Jeelii aloe vera amala rifeensa laaffisuu fi akka wal gadhiisisuu qaba. Dabalataan rifeensa guddisuuf waan saffisiisuuf baay'inaan faayidaa irra ni oola. Coconut oiliin guddina rifeensaaf akka hin bubuqqaane akkasumas aarrii umrii malee nutti ba'uuf nuuf dhorkuuf ni fayyada. Haalli fayyadamiinsi isaa aloe vera jeelii aloe vera fresh jechuudha. Jeelii isaa erga irraa fudhanneen booda coconut oilii xiqqoo ho'ee itti isa buusuudhaan sinii gammaasha jechuudha. Isa itti buusuudhaan sanaan booda walitti makuu rifeensa jalaa kaasee hanga gubbaa sirriitti hanga ol ga'utti dibachuudha. Sanaan booda peestaalii itti hidhuun sa'aatii 2 erga tursiisneen booda dhiqachuu. Erga dhiqanneen booda akkuma rifeensi keenya jiidhaa jirutti jechuudha. Qabaatii itti dibinee iddoo 2 yookiin 3tti akkuma duratti isiniin jedhetti dhahachuudha. Rifeensa waliin qabannee fi laafaa akka qabaannu nu gargaara. Sadaffaan aannanii. Aannan qaama keenyaa jennee akkasumas jabina lafee keenyaaf jennee kan dhugnu sun rifeensa keenyaafis nu barbaachisa. Aannan pirootiinii waan badhaadheef rifeensa laaffisuuf akka wal hin qabanne gochuun mala salphaa bareedaadha jechuudha. Haalli fayyadamiinsi isaas aannan burcuqqoo gammaasha kophee ispreeyiin godhansanii isatti buusuudhaan sanaan booda rifeensa keenyatti afuufaatiin maasaaj gochuu. Akkas goonee geessineen booda sirriitti erga dibannee geessineen booda jalaa kaasnee hanga gubbaa sirriitti maasaaj gochuudha. Sanaan booda daqiiqaa 15 tursiisnee dhiqachuu. Kana torbaaniin al tokko fayyadamuun rifeensa waliin qabannee fi laafaa akka ta'u akkasumas guddina rifeensa keenyaaf filatamaadha jechuudha. Afuraffaan kunuunsa qabaatii ho'aa jechuudha. Isa hot oil treatment kan jedhu. Kana viidiyoo asiin dura irratti isiniif ibsee ture. Qabaatii castor oil, zayita zayituunaa akkasumas coconut oil kunuunsa rifeensaa fi guddina rifeensaaf qabaatiiwwan filatamaa ta'anidha. Haalli fayyadamiinsi isaas qabaatii 3 keessaa tokko kan argannu jechuudha.
ho'isuun buqqee rifeensa keenyaa fi rifeensa keenya sirriitti dibachuu. Sanaan booda suuta jennee maasaajii gochuudha. Sadiinuu yeroo tokkotti osoo arganne osoo fayyadamne inni baay'ee filatamaadha jechuudha. Yoo sadiinuu argatu baanne isa tokko qofa fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Qaccee rifeensa keenyaa sirriitti maasaajii gochaa qabaatii ho'aa itti dibu. Sanaan booda peestaalee hidhnee sa'aatii 2 tursiisnee dhiqachuudha. Zayitiin kun seelota buqqee keenyaa waan kakaasaniif aarrii umrii malee nutti ba'uuf nuuf dhoorka. Akkasumas rifeensa jala keenyaa jabeessuuf qaccee rifeensa keenyaa akka hin babbaqaqnee fi dhoorkuuf ni fayyada jechuudha. Guyyaa 15 keessatti al tokko osoo fayyadamne yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama rifeensa keenyaa. Shanaffaan immoo loomiidha. Loomiin rifeensa laaffisuuf akkasumas forooforii dhoorkuuf rifeensa cululuqsuuf nu fayyada. Haalli fayyadamiinsi isaas rifeensa keenya dhiqannee dhuma irratti yoo bishaan itti lollaatuuf jechuudha. Dhuma erga dhiqannee geessinee bishaan dhuma irratti lollaannu san irratti bishaanitti loomii gamaasha itti cuunfinee jechuudha. Sanii achi rifeensa keenya bishaan sanii lollaachuudha. Erga akkas gooneen booda jiidhama sanii irratti qabaatii dibachuudhaan iddoo 3 yookiin 4tti rifeensa keenya dhahachuudha. Kunis rifeensi keenya akka cululuquu fi laafu akkasumas akka waliin qabanne nuuf godha. Kabajamtoota hordoftoota tiyyaatu akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Viidiyoo jaalattan like fi share gochuun namoota biraa akka irraa fayyadaman godha. Yaada ta'es gaafii qabdan komentii jalatti naaf barreessaa. Hanga danda'ameen isiniif deebisa. Viidiyoo har'aa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jedha.